Okay, chapter 1, Nature of Economics. What is economics? Definition of economics. And what does mean resource? What does efficient allocation of resource mean? Guyyaa irraa kana introduction to economics kan jiru, nature of economics kan jiru wajjin ilaallaa jechuudha. Osoo gara barnootaa seeniin gaafiin dura ilaalamu what is resource? Resource maaliidha? What does efficient allocation of resource mean? Efficient allocation of resource jechuun maal jechuu akka ta'e, akkasumas immoo what are human need? Wanti dhala barbaachisan maaliidha? What is economics kan jedhu yaannaa jechuudha. Mee kallattumaan gara definition of economics kan jedhu kanatti taasisnu jechuudha. The word of economics comes from the Greek phrase one who manage household. Jechi economics jedhu jecha afaan Greek irraa kan dhufe yoo ta'u, innis who manage household, who managing household. Household yookiin immoo household tokko hoogganuu jechi irraa kan dhufe yoo ta'u, the science of economics is currently from about 200 years old. Waggaa kana lakkoofsa jira jechuudha. Adam Smith, namichi Adam Smith jedhamu kun immoo is generally known as the father of economics. Abbaa economics jedhamee kan beekamu jechuudha Adam Smith. He brought out of the famous book, kitaaba beekamaa tokko inni qopheesse, innis an inquiry to the nature of the cause of wealthy nation in the year of 1776. Kitaaba wealthy of nation jedhamu tokko qopheessee jira. However, there were economic thought since antiquity. Definition of economics. There is no universal accepted definition of economics. Actually, economics kan akkoli garaati kan jedhamee irratti walii galamee jiru. Hayyoonni garaagaraa if define different controversies and different aspects. Hayyoonni garaagaraa akka garaagaraatti hiikuu danda'an jechuudha. Aspectii garaagaraatiin define godhu jechuudha. It's because different economists define economics from different perspectives. Perspective garaagaraatiin waan ilaalaniif jechuudha economics kana. More generally can be defined as akka walii galaatti fudhatama kan argate economics kun a social science dealing with the efficient allocation and the wise use of resource to attain the maximum fulfillment of unlimited want kan jedhu kanarratti hamma tokko fudhatama argate jechuudha. The social science dealing with the efficient allocation and the wise use of scarce resource to attain the maximum fulfillment of unlimited want. You heard it? Legal measure. Some says from gara can see perspective when you come with you. Economics is science of choose. Science is science of choose. It study how people choose to use scarce resources, the limited productive resource. Land labor, lafatu banda, labor human mata banda, equipment, meshata banda, technical knowledge banda, and the like. Produce various commodities to distribute those goods to various members of society for the consumption. Nyataf consumption enough distribute good jechuudha. Gara warreen garaagaraatti distribute good jechuudha. Yeshi inni biraa rational for economics kan jiru. The two fundamental factors providing the foundation of field of economics.
those are whom want are unlimited, resources are limited or scarce kan jedhudha jechuudha. Tokkoffaan whom want are limited, waan dhalli namaa barbaadu daangaa hin qabu jechuudha. Inni lammaffaa resources are limited, garuu immoo resources hin jiru baay'ee daangaadha, baay'ee daangaa waan ta'eedha jechuudha. Kanaaf kunuunsi kan barbaachise, kanaaf jechuudha kunuunsi kan barbaachise. This is unbalance between unlimited needs. Scarcity means providing the foundation for the field of economics. Kanaaf jechuudha. Scarcity forces people to make choose, and choose involve scarcity. Scarcity forces people to make choose. Dirqama argu akka namoonni filannaa geessan godha jechuudha. Choosing kun illee deebi'ee immoo involve scarcity of keessaa qaba jechuudha. Okay. There are three fundamental choices to be made by economic agent. Fundamental choosing kun by economic agent kun karaa sadii ilaalamuu danda'a jechuudha. Tokkoffaa economic problem illee jedhamee qo'ama jechuudha. How to produce, for whom to produce. Maal oomishu, how to produce, akkamitti oomishu, for whom to produce, eenyuuf oomishu kan jedhu kana jechuudha. Economic problem jechuudha. How to produce, maal oomishu kan jedhu. What kind of good in the service should be produced and how much in category. What kind of good mi'a akkamii oomishu yookiin service yookiin tajaajila akkamii oomishu should be produced and how to much to each category akkamitti kan jedhu jechuudha. How to produce akkamitti oomishu immoo kan jedhu immoo refer to method of production to be adopted. Method kan fayyadamee mala kan fayyadamee oomishu kan jedhu. How to produce akkamitti oomishu, tactic akkamitti fayyadamee oomishu kan jedhudha jechuudha. For whom to produce, eenyuuf oomishu. The concern to distribution, eenyufan dhiyeessaa kan jedhu kana jechuudha. Economic agent, household, firm, government need to balance their resource use within the resource availability. They do so meet their desiring objective. The objective of economic agent are maximizing satisfaction. Itti quufinsa, maximum satisfaction for the consumer. Itti quufinsa maamilaa guddisuudha. Objective of economic agentiin. Lammaffaan maximum for profit for firm. Inni biraa immoo maximum profit bu'aa guddifachuu. Inni biraa maximum social welfare. Social welfare for the government. Welfare mootummaa yookiin immoo maximum welfare uumuudha jechuudha mootummaadhaaf. Kana jechuun objective of economic agent kan jedhu. Inni biraa immoo scope and the method of analyzing economic and social scope of economics kan jedhu. Bal'inaan isaa immoo maal analyze akka godhu economicsiin ilaallu jechuudha. Innis branchii lama qaba. Micro and micro kan jedhu. MA and MI. Micro kan jedhu kuni micro concern basic economic, considered to be basic economic, may be defined as the branch of economics dealing with study of economic behavior of individual decision-making units such as household, firm, market, and industry. Sadarkaa individualii jechuudha. Sadarkaa individualii, sadarkaa nama dhuunfaatti kan qoratu kun micro jedhama jechuudha.
In other words, economic collective deals with how household and the firm make decision and how they interact with specific market. Sadarkaa waliigalaatti osoo hin taane sadarkaa nama dhuunfaatti kan qoratudha jechuudha kun mikroon kun. And the other is the second one is micro or aggregate or overall analysis jedhama jechuudha. It may be defined as the branch of economics with the effect and the consequence of the aggregate behavior of all decision making unit in a certain economy. Inni kun akka waliigalaatti aggregate inputii ta'uu hundaa outputii ta'uu hundaa akka waliigalaatti certain economy as a whole maal godha qorataa jechuudha. This aggregate economy examines the interrelation among the various aggregates, their determination and the cause of fluctuation in them. Barnoonni keenya guyyaa irraa kana fakkaata. Mata duree itti aanu paartii biraatti walitti deebina. Share subscribe godhaa barnoota sana biraatti walitti deemuutti nagaan nu tura.